يا بوليس سلامات كركب ساوي اتخاني لبوتي شهيدي الرته دبرسي في لبوتي شهيدي الرته تندبي tokkummaan Oromoo qolqolee asirraa ganda bakka buutee abukaatoo gandaa taatee wal arrabsituuni hin diigamu. Tokkummaan Oromoo dhiigaaf lafee goototaatiin ijaarame. Sani ana eenyu nu olittuu hin beekta namuu beeka si galee. Warri amma baga diigame ekaleen tuulama arrabse ekaleen amantii kiristaanaa arrabse jedhu warra hawwii masjiini diigamuu qabutuyyuu sababaa saniin dubbii xiqqoo takka lama nama keessaa barbaadanii haasayan malee keessuma isaanitti warra jibbaa amantii islaamaa qabu takka jedhe. Lammata mootu inni lammata nuti tuulamni ka islaamatiin jenne. Tuulamni lafa Oromooti. Ka Oromoo tuulamaati. Kana diinnis beeka, firris beeka. Ka tuulamaan immootu abboota keenya tuulamaan lafa isaanii irraa buqqisee Addis Ababaa godhe islaamaa miti si galee warra Ramadiinu jala diigame jedhee booyu kanaa miti warra isaan wajjin isaan Oromoo diige jedhee akkas jettu addunyaa irratti Oromoo maqaa balleessaa jiru kana amaarri ama nurra kanne bar kaafaan amaaraa dubbatu Oromootu masjiida diige jedha kaafaan Oromoo dubbatu mootu baga masjiidi diigame jedha si galee kanaafi nuti waan goonu qabnu nuti ka godhuu dandeenyu gande ebalumaa arrafame miti amma karkaanu qabu ebalu dhiifama gaafatu miti nuti aga dandeenyeef mana amantiiti sagalee ta'uudha jechuudha. Kanuma malee maaliif adii uffatte maaliif adii dubbatte ebalu akkana jedhe ebalu akkas jedhe miti amantiin ka dhuunfati waan ta'eef no problem gandi fedhe haa iyyu gandi fedhe haa arrabsu gandi fedhe dhiifama gaafatu gandi wal arrabsu hin jiru. Kolkolee miidiyaa kanarraa ganda bakka buutu reeduun isii bar ruuza mana madaamii ruuza arabaa quuftee finfinneen ka arabaatii miti jette akka waan arabni finfinnee dhayitee si galee so waan akkasii kanneen dhiisaa ofirra. Asli waanuma jetti bar wanni nuti haasoo jirru wanni nuti dhaabuu feenu nuti uummata Oromaan miti godhe Maatu dubbachuu jiraa ka jedhu kun eenyuun amboodha. Dhiifis laal wanni nuti Amboo. Galchi amboo. Ayyaa dhaaboo wanni nuti dubbachuu jiru garuu nuti obboleeyyan uummata kana wajjin hin qabnu gaafa isaan masjiida gubanii irratti dannasu turanillee waa takka hin jenne har'a maaltu obboleeyyan nu godhee isaan wanni kaayyoon isaan qabanii fi kan nuti qabnu takkaa miti karaan isaan deeman karaa faallaadha. Oromoo diina muslimaa godhuu deemanii garuu harki guddaan harki 80 Oromoon muslima. Waan kijibaatiin deemu jiranii saniif ummata kanaa wajjin hin dhaabbatinaa jechuu jirra malee hin morminaa jechuu hin jirru warri baga masjiidni diigame jiru wallahi samii haaseenan like anaaf nama na dura dhaabbatu san garuu wanni ani irraa haasoo jiru ummata ormaa kanaa wajjin obboleeyyan taatee kara faallaa hin deeminii sani. Amma bar solo. Majority mo minority ilaalta Ingilifaatti beektu waan tokko filannoof yoo qopheessite. Yeah, majority. Maal laal? Majority. Kamtu tara filannoo majority dhami? Yeah, harka guddaa. Okay. Gaafa masjiidni diigame namni gabbaa'eetiin argitee akkamitti isin warri waggaatti jedhe ilaala. Waa tokko ganda tokko maqaan tuyne wanni amma isaan sababa godhatanii oofan bar. Sababa godhee hunduu ka ittalu si galee. Warri waggaatti hunduu dhiqanne ummata guyyatti yeroo shan hunduu dhiqatu mana amantii isaa jalaamaa diidanii jedhe. Sanuma asliin shawaa arrabsee jira. Shawaan jenne an tuulaman jenne. Gaafa kanamma an nama tokkochatu jedhe. Warri immoo baga masjiidni diigame jedhaa jiru yoo xiqqaate nama 1,000. Amma gaaf kan itti gammadan moo hin gammannere? Isaayyuu maqaan axxaleen dhoofnu. Yaa garuu probleemni kunii fi probleemni nuti raafatu nu takkaa miti. Probleemni kun waan jijjiirama waan addaan baafannee uummata keenyaa wajjin addaan baafannee akka isaaniif galutti himuu dandeenyudha. Namni tokko waan xiqqoo waan ati sekondii 5 waan jettee fuudheeti miira keessa galee sitti aaree waan biraa jechuu danda'a. Nama viidiyoo dilaan harkaan kaa'ati sa'aatii meeqaa haasoo garuu isaan daqiiqaa takka qofa filataniiti
hoguu nama tokko kaamantii faa deebistu gaa namni tokko kaamantii keessatti hoguu si arrabsaati deebisuuf sanuma qofa fudhataniiti poostii godhanii ummanni kana harkanii karan taane fudhatanii waan hin taane ja'an sanii miti kun waan sa'aatiin dhufu garuu wanni hin taane ummata nu jibbu ummata kaayyoo keenya hin qabne kara faalloo nu geessuuf maaltu obboleeyyan nu godhee kara faalloo nu geessu jirtanii akka addunyaan beektutti amma Oromoon diina muslimaati masjida ati amma me ambo galchi focus go ambo enyo ambo waan sima walitti waras kan jiru tara wali kan caaluma yari taayet fadda ambo okay jiraada ulfaada sunumtu amin wala ifa mana gura Oromiyaa kana illee sirriitti hin beeku Oromiyaa keessatti hin guddanne garuu seenaa nan beeka Oromiyaa kana keessa bakka itti dhaladhee amma Finfinnee kana kan darbe wanta nan keessa beeku hin jiru garuu seenaa hin beeknu seenaa qorannee hin beeknu garuu an ifa mana guraati amantaa namaa dhiisiti amantaa islaamaa dhiisiti wanti nuti haaluu hin qabne tokkotu jira maajoritiin Oromoo islaam akka ta'e eenyumtuu hin naalu eenyumtuu hin danda'u kana jala gurree beeku garuu waan inni asli akka nama tokkootti si gaafachuu barbaadu gaaffii jira akka nama tokko an nama tokko ati nama tokko amantaan kamiyyuu kan dhuunfaati personally way Brazil kan keetiin bafana qoodatta qoodatu amantaan illee akkan waan dhuunfaati garuu akka dhuunfaata yoo ta'u jiru dhaggeeffadhu amantaan kamiyyuu amma namni itti amanetti manni isaa jalaa diigamuu hin qabu obboleessa kiyya maskiida waggaa 2015 achi ture maskiida kun mana dhuunfaa miti mana uummanni horii isaa walitti qabatee ijaarratedha diigamuu dhiisiiti dhaggeeffadhu diigamuu maskiin diigamuu dhiisii dallaan tokko irraa cabuu hin qabu kana jala murree beekuu qabna sappoorti gona 100% mana eenyu haa ta'u garuu ati gadi baate ani asli otoo ati biyyaan ka'innes foloosi godhasi si jala deemaa ture otoo ati Ijiptitti hin galin innaati biyya keessa jirtu innaa bara feesbuukii sana dhaggeeffadhu innaa bara feesbuukii sana atteessee uummata tuulamaa kana arrabsitu in darba Oromummaan keenya yuunaayitididha Oromummaan keenya Iyesuus keessan hudduu keessanitti haa galu Iyesuus keessa maal in jira wanni viidiyoon waraabamee jira an akka nama tokkotti dubbadhaa gaama an akka arstii hin beekone an akka shawaa yoo jette dhiqaa shawaa keessa magaalaa itti dhaadhe keessa garuu an akka nama tokkotti akka nama tokkotti dubbadhan please kutaa fi amantaa maal addaan qoodaati beeka lammata gubbaarratti eengadda baatee uummanni shawaa kun uummanni tuulamaan kun ani giiftii naan kennu giiftiin waanuma dhaggeeffadhu tole haa ta'u torbanum kana keessa anyway ani naati dubbattu kaleessa jedhi ragaa wal amansiifna jedhi dhaggeeffadhu ayyuu keessatti kaleessuma haa ta'u ani waa'ee nagarree fi viidiyoon waraabamee kan guutuun dhufe itu jira isan argee malee ani laayifii irratti sin agarre waa'ee nagarree argiidhe hin sobu ani nama tokko nu dhaggeeffadhu miira keessan galanii ammoo biyya gaaffii nagaa paarlaamaa Itoophiyaa keessa dhaggeeffadhu sabaa fi sablammiitu jira simmeetaawii hattuun akkana jettee maaliif jettee naan jedhe sabaa fi sablammii Itoophiyaatti paarlaamaa keessa jira paarlaamaa jechaan mootummaa jechaadha dhaggeeffadhu uummata shawaa miti kan kana paarlaamaa yookiin seera Itoophiyaa bocee lafa kaa'u keessattuu addaan uummata shawaa uummata tuulamaa jettee guyyaatti udduu keessan ni qattanii isin warra wasakkaa isin xurii keessan awwaalamtu hin jedhamu obboleessa kiyya kun hiyyummaa gubbaarratti hin jedhamu na gorsoo osoo hin ta'in maal jette jedhii na gaafadhu amboo gaafii qaba jettee seente
Gaafii qaba anis gaafii sira qaba ati ani kan isin jedhu Okay, maamnu jettee ani jetture maamnu jettee ati amma na gortuu seente moo na gaafatu seente. Oromiyaanoo kutaa tokko miti isin jedhu Oromiyaanoo kutaa tokko miti. Walii haa gallu. Maaliif adda baaftee uummata Tuulamaa kana uummata Shawaa kana yeroo Waan warra bitee jettee na gaafataa jirta moo na gorsaa jirta amma. Fitadhe. Gaafii taanaan gaafii sii deebisa dhagahi. Warri ijoolleen Shawaa giiftii naan kennanillee jedhe haleessa jedhe dheengaddaa miti. Yesoos hudduu keetitti haa galullee jedhe har'aa miti sun waggaa I think waggaa dura. Kaasaa Yesoos hudduu keetitti haa galu viidiyoo jedhu sanii kiyyaa fi jaartii kiyyaattu wallole addunyaa guutuu beeka. Osoma waa'ee jaraa haasayaa jiru mucayyoon takka irra deddeebitee bayyasoosim ani bagumaan is musliman ta'in bayyasoosim an bagumaan musliman ta'inii jette. Waa'ee kiyyaa fi waa'ee roozati. Sigalee sitti dagaagam isiin jedhe isima takkittiin jedhee bira tareen sigalee gaafas nama biraa hin ilaallatu namitti san qofaaf isii qofa ilaallataa jechuudha. Sun achitti mana ijoollee baay'ee beekaa nama baay'een na jala ture. Even anuuyyuu konkolaataa namaa keessa ture. Naman na bira jira qaama anaanuu na bira ta'aa jiru san jechuudha. Isii dagaagam taakka. Isa kaleessaa mootu kan jettu guyyaa sadi dura gaaf masjiidni diigamuu mootummaan masjiida nurraa diigaa jira. Finfinnee keessa manni amantii muslimaa qofti hin jiru. Maaliif masjiidni diigamaa jedheen kaartaa biraa kan qabe isa qofaa jedhee haasayaa ture. Haasayaa ture dhumarra maal jedhee dhumaayyuu shaggar yoo godhuu barbaadda carraa kanatti fayyadama masjiida diiguu osoo hin taane shaggariin ka Oromoo irraa haasa'ame warra soddaati fooqiiwwan amaarranii diigaa. Ummata waggaatti hudduun dhiqanne kanaa ka'an jedhe amaara. Achi keessaa butusanii dhufanii asliin Tuulamaa arrabsee jedhan. Guyyaa lammataa dhufee warri maqaa boontuu Shawaa, goota Shawaa, jinni Shawaa maqaan keessaniin jedhu takka akkaawuntii keessa maqaa dhuunfaa keessaniitti jijjiiradha. Takka immoo tuunaan arrabsinaa. Piliis ijoolleen keenya obboloonni Tuulamaa warra maqaa gandaatiin banatee na arrabsu kana narraa dhoogaa jedhe. Didanii kaleessa itti abaasanii guyyaa guutuu asliin dhiifama nu gaafatuu qaba yaa'ii na arrabsan. Gizee namni kumni tokko si arrabsu an taa'ee si laalu jechuudha. Gizee dhufteeti na ajjeesu dhuftu yoo danda'u ofirraa si roogoo kan ofirraa si ajjeesaa jechuudha. Waan isaan girrigirrii uumaniif marsii kenneef. Nama miliyoona kuma na arrabsu keessa tokkochi kiyya isinitti dhagahamuun qabu jechuudha. Keessa yoo narraa dhooggitaan nama deebi'ee dhiifama isin gaafatu. Isinin tuinaan manni amantii kiyya hin diigamin jedhe. Mana amantii kiyya qofaa miti. Ani sababaa amantii waaqeffannaa Ali Sufyaan, Ustaz Ali Sufyaanii wallole, Abu Musaabii wallole, Mu'aazii wallole, sheekota keenya meeqaa wallole isin wajjin bishaan facaafataa ture warra waaqeffataa wajjin. Dheengadda malee kana dheengadda Oromoon afaan ofiitiin waaqa itti amanu itti waliin dubbachuu qaba jedhee adii uffannaa dubbate si wajjin jechaa ture. Gaaf keessanillee isin wajjin harka dhayaa ture. Har'a gizee kennaan mootu isin gizee na diina uffattaniitiin akka itti jettan ani naan galuun. Ibin ijoolleen qoleen arrabsan kana wayyaayu gurguddaan akka keessanii mana keessa taa'ee fuula qaawwanni kiyya rippoorti godha kun shaqaalaa mana madaamii ruuzii quufte natti gadi ergaa jechuu anuusi barbaadu ture carraa kan anuusitti warri hayyuun keessanii kun anaa wallaalaa kana mana keessa taa'ee nadhoo natti ergitanii jechuu maa dhiirri hin jiru narraan dhooggattanii beerri keessanitti hin ajjajamu. Obboleessa kiyya hanqaamni kuni nan laallatu kan keetii kan kooti hin jedhu kunuu mataa isaatiin dadhabbinadha. Kan kiyya kan kee dadhabbina Tuulamaa arrabsu teejilee jettu qaltuu Tuulamaa tagayyaatee na kumaanarraa dhooggi namni akkanarraa dhoogite tokko hin jiru. An kanatti hin beekani ani an kan hin beeku dhaggeeffadhu walitti wala dhaggeeffadhu akkuma miutii godhe na dhaggeeffadhu kan kiyya kan keeti kan koo kan keeti an kanaan hin beekaa malee narraa dhooggadhu maali miti. Wanni guddaani warri foloorii guddaa qabdanii warra asirratti beekumtii qabdanii summii akka dhuunfaa keetti sitti dubbatan summii ati dhangalaastuuni uummanni si jala yaa'u wal fixaa oola. Akkan tasgabbii summii an dhangalaasuuf asli masjida diige asli masjida diige asli baga diigame jedhe obboleessa kiyya ani maskiinni kan kiyya
Dhimmi maskiina Duubaani masjiidni maadii gama jalatti maaf isin gubaane maaf ani abbaa fedhe maan taane obboleessa tiruu kiyya maan taane namni amantii kiyyaan dhufe xilaata kiyya feetu ganda feetarraa kootu adragichee mina garaacha wanni dhugaa isinitti himu feetannarraa wulloo gadhaa feetannarraa waa'ee amantaa mee dubbataa min jiru asli waa'ee amantaa dubbataa jiru mee qabamu irratti ta'e kana asli maaltu aarse maaltu waa'ee amantaa dubbataa jiru bari mee amantaa kiyyaan beeku kan namatti si kan kiyyaan sirrii hin beeku Ameerikaa teessee አይደብርም አነ ከነ ጀቺን ጀቻ እንዲሩ በርሜ ኑት ማል ጀቹ ጅርተረ አን ዋናስ እንጀቻ ጅሩ ማል ማፊ ዋን አዳኑ ባሱ ዮኪ ዋን ኢጆሌ ወልፍጭ ሲሱ ማሊ ፊዳ በበልifና ኑት ማጂኒ ማዲ ገማ ጀቹን ኪ የኡጆሌ ወልፍጭ ሲሱ ሚቲ Sinjira barane mana amanti islamatu diigame masjida diigame jere kanammo wari shawanu arabse jere lafti tulama ka arabatif ka silxeti mitinu jettani sin arabanu jere bar akuma gandumman siquqa ana amantin kiya gandumma cala na quqa ana oromumma cala islamumma jaladda or arsumma cala islamumma jaladda si tulamumma siquqa dubbata jirta me aslin tulama arabse jette ani tulama miti ani enyi yumit an oromodan ati Oromoo dhamiti akka Oromootti gaafa Oromoo rakkatu Oromoo sagalee waan dandeenyu taa turre gaafa amantii keenya tuqamullee sagalee ofiif tayaa jirra kanuma dhugaan jiru an dhugarraa abbaan fedhan deebisuu hin danda'u. Kanaafu kadha jenneetu eenyummaa keenya Oromummaa keenya qilee galchuu qabna ree. Oromoon qilee haa galu asliin siin hin jenne. Kun warra ustaaza samoo wiki kana seenanii nuti amantaa keenya malee Oromoon keessan qilee haa galu nuti Oromoo kiristaanaa mana jiraachuu Oromoo kiristaanaa mana jiraachuu Oromoo Islaama Amaara faana jiraachuun waa kan jettaa jiranoo. Seenaa maa daganna kun seenaa shinnigaa kan jedhan maa daganna nuti. Enna kefataan Islaamni kiristaanni boolla tokkotti awwaalamu maa daganna. Amma waa'ee tokkummaa warra sammuu qabu sun warra hayyuudha warra beekumsa qabu abboonni kennu nuti ilmaan jaraan beekumsa hin qabnu kabajaa hin qabnu safuu hin qabnu hunduyyuu waan bade guddaa san dhiise xiqqoo ganda ofiitirraa dubbata. Ani kanas hin jedhu maaliifi waliigalaa yoo na gaafate akka waliigalaatti manni amantaa musliimaa mana keenya mana amantaa keenya nuti sagalee kanatti walii taana kanaanis durattis kanumaan beekna waggaa meeqa guutu akkanumatti wal qabanneetu ijoollee islaamaa ijoollee kiristaanaa otoo jenneen wal qabanneetu Oromiyaa kana waa'ee taa'uusii fuuldura dhaabannee falmaa baane garuu amma immoo gadi buuneetu innaa gandummaatti dubbii gandummaa galchinu ambo mee gaafii tokko si gaafadha gaafii tokko si gaafadha amma asliin tuulama arrabsee jette viidiyoo qabda dhageette anillee arrabsee wanni an arrabsee fi ragaan si fudhatamuu si quusuu dhabu si dhiibsuu dhabu rakkoo miti arrabse si amane tokkocha asliin ka arrabse kun. Oromoo kutaa 11 keessa ijoollee maqaa shawaa malee namni masjiidni baga gubate jedhu jiru kama eega tokkummaa keenya barbaadan maajoritiin islaama jette maajoritumaayyuu haa ta'u yoo fedhe namni tokkoyyuu islaama haa ta'u Itoophiyaa keessa kan namni kumaatamni gabbayee baga gubate lafa tuulamaatirratti hudduun dhiqattan jedhu sin aarsin yoo dhuguma Oromoo tokkoomsuuf yaadde asliin tokkochi aariidhaan sin arrabsummaa si aarse. Wanti na aarsu waan ani immoo deebisii deebisu. Deebisi. Dhaggeeffadhu. Kanniisa ni beektaa miti? Kanniisa hin beekaa. Kanniisni mootii qaba. Ennaa mootiin isaa tokko isaa achi gallakkise meeqatu duuba deema beektaa? Hundumtu waan faanuma miti kan deemu. Ani kan isin jechaa jiru warra asirratti beekumtii qabnu warra asirratti beekumtii qabdani summii ati miira keessa galtee gallakkiftuuni namoonni ijoollee warri dhagaa warra ammas hin jedhu kuni warra ammati jettu kuni warri otoo seenaa hin beekin otoo ji'oogiraafiidhuma Oromiyaa kanayyuu sirriitti hin qayyabatin ani gadi akkasiitiin dhufa jedhanii asliinuu akkana jedhaa miti kun haa gubatu jedha. Ati isa gaara jiru Oromoo Yuunaayitid
isa gaara jiru seenaa isa ilaaltee maaliif daa'ima ishee dhalattee bara yaadii keessa dhalatte daa'ima ishee dhalattee otoo like seenaam kanayyuu haalaan hin beekin as jala teessee as jala yaatee wanni taatu isaan maa dogoggorsitaa warra kana maa dogoggorsitaa dhaggeeffadhu maaliif ati foloo baay'ee qabda hooni beekumtii hooni qabda tole uummata kiyya gadi baatee uummata kiyya ani innaa sana miila keessa galeetanii an kana jechuun koo kanaafi malee ani saba Oromoo yookiin kutaa meeqa 911 haa taatu kutaa amma kana ani kana jechuu koo mitii jedhee kan sirreeffatu abba ati galuu ammayyuu gadi qabdeetu waan amantaa kiyyaan irratti dhufe Oromiyaan qilee haaseentu Oromiyaa dhaggeeffadhu amantaan kan dhuunfaati kan si waliin jiraatu kan ittiin duutu garuu Oromummaan kee immoo sabuma Oromoo kana keessaa baate Oromummaa keessa qabattee amantaa keessa qabattee maaltu waliin cinaan ammallee Oromoo ilma Oromoo miti obboleessi haati kiyya deette amantii kiyya naan kabaju taanan diina kiyya kun dhugaa jiru kijiba akkasii tokkummaa midhaanii sun ta'u ijjannoo qabaachuu hin danda'u nama na ajajama ofii uf ajajaan bo'u. No, I hear guys. Anile Woi, solo ana bamba wal qabata ira ayyem namni jere. Ani murtii mataa kiyyaa murteessuu hin danda'u waan namanna murteessa ofii murteeffata. Ofii murteeffata beekamaadha kun. Kun beekamaadha. Ambo. Yaa an argaan jira. Signaali keetu deemuu malee. Kanaaf an akka asliitti ganda namaa miti Oromoo miliyoona 50 kanaa miti obboleessi harmeen kiyya deette tiruun yoo amantii kiyya naan kabanye amantii biraa ka inni amantii biraa qabaate anin kabajaa fi amantii namaatti kabajaa qaban ganda namaatti kabajaa qaban diinni amantii kiyya diina kiyya Oromoo miti obboleessa kiyya tiruu yoo ta'e siin jedha bar even ilmooti yoo taate siin jedha bar diina kiyya kun ijjannoo an amantii kiyya irratti qabu amantii kiyya irratti ijjannoo qabaachuun immoo Oromoo jibbuu miti ganda namaa jibbuu miti amantii namaa jibbuu miti zaaset angilii kanaan hubadha ani mee waan isin jechaa jiru aslee kiyya maa amantaa kee jaalattee miti men amantaan islaamaa Oromiyaa keessa qofa kan jirtu amantiin islaamaa nation wide addunyaa irra jira amantaan kiristaanaa nation wide addunyaa irra jira amantiin amma nuti dubbannu kuni akka nuti yaannu oli dhabare amantiin islaamaa nuyi oli asliidha oli okay amma asliin summii facaase ka jettu hayyee amantiin addunyaa irra jira dhuga asliin summii facaase ka jettu asliin qur'aana rabbii ciremoo masjiida diigemo ani waan bade maaliif badaa jedhee bar waan bade maaliif bada jedhee kana arrabsaa jiru ijoollee keensanii baran bo'u ani amantii biyyallee anillee miidhamaadha baran zollomamaadha baran obboleessa kiyya amma evidence video ni qabda evidence video meeta qabaadhaan waan sakkar badhee masjiini diidami sadi diigameeti ani video miti nama na arrabsu kana harkatti du'uu barbaada baran soqaman arge morma kiyya jala qabuu barbaada yoo morma irraa darbuu dadhabe kana maaf firrizuun ibsumaan beeyne guyyaa guutumee arrabsamaatuma wallamee badame arrabaan mee mana kana jala dhufume kun anammallee wanni isinitti amba wanni sittimu ati nama si faarsu qofaa feetaa dage nam faarsin nalleen arrabsin ila annama na faarsun jaaladha nam faarsin ijoollee maqaa gandaa dhayataniin arrabsan yoo akka carraa itti dhiyaatte ani asliin nama ganda namaa jibbuumi nama amantii namaa kabajuu Atmoona masi jaaladhuan eenyuma bakka fedhata ta'u nama tokkorraa rakkoon qabu ganda tokkorraa rakkoo miti kana jedhee ture narraa taa'aa jennaan didan ammas yoo ta'e borf yoo ta'e iftaan jechuudha wanti waliin nu galchu anis kiyyanaa kabajee abbammaan fedhe atis keenaa kabaju keessii kabaja kiyyanaa kabaja wajjin jiraannaa jechuudha kiyyan kabaju miidhama kiyyatti sin gammadda taanan yoo si miidhuu dadhabelle ufumarraa si arrabsaa isinuu sin arrabsu yoo na arrabsan malee nama arrabsu si jammar anumaa waa haasayaa jiru dhufanii ufuma hin dhaqu nama na arrabsu jala hin dhaqu maal godhaa koomentii godhaa hawwachuu jedheetumaan dhiis maal godhaa deebii deebisaaf jedhee dhiis hini madhean piliis hiriyoonni kiyya yoo jiraattan namoonni jajjabaa yoo jiraattan
والله لا جاي أصلين كان دكين أرب سنو أرب سنو كان أوجا أني طول ما هين أرب سني أن شواهين أرب سني جناني مالك بيت كريستانا مسجد والبرك أبدأ الرحاة فتا جراني هذا أولا كذا إنسان جداني كيس سبيان كلا أرب فمو كيان أول سيقال زمتاور كنا جالس كذا إنسان كرشان جدا مثلا والغاني دفني फिर दरबानी अकाउंट की रिपोर्ट गोनी गुम यानी चफारू ए गलन उफर अरब से जे चुसी गले कुनिमो चीसी दुई सिरिमित नुतिसरा देमना के नसिहा अरबसु अति चीसी दुई नुसितुमना अति यार कनु जला कबडो यचुन ए अब्बा रुमाति वाना कसी kana anin fud obboleessa kiyya ana akkanan jedhu annama akkana jedhus miti annama akkana jedhus miti dhaggeeffadhu kana arrabse muka itti naqee ufraa dhoog alla dhaggeeffadhu kanaaf namni amantii ofii jaalatu namni ganda ofii jaalatu ibn ganda yoo feete an bakka bu'aa gandaati miti ganda wala gandi abbaa qaba warri gandaa wala gaafatu an bakka bu'aa gandaan bulchaa gandaati miti uf jaalata taanan ganda ufi jaalata jambaa ganda isaa jaalata taanan afoo kiyyan bayin nan hordofin hamtuu kiyyan asayin irra dabarfadhee akka waliigalaatti ni madha gizee isaan baay'atan ka qabrii jiru hundi akka qabrii isaan sochoosutti arrabni kiyyan summiidhaatu argitee miti kanatti osoo hin dhufne wal dhoogudha anamma nama na arrabsu diidama ta'e na arrabsu kana waan ittiin fakkaatu minim wani naan hin jenne hin jiru waan ta'eef arrabni hin arrabfamii waan hin jiru waan ta'eef ana bukaatoo gandaa miti takka maaliif ebalu akkas garuu gandi walitti hin bu'iniin hin jiru siigale namni awwalillee hin jiru arrabni naannoo inni arrabsu immoo minim ay masranyim ay shattanyim ay bardanyim natti sin urgaawu natti sin ajaawu natti sin ho'isu natti sin qorrisiisu asliin aslima siigale kanaaf immoo maalinni kabajaan jiru na jibbita taanaan narraa goruudha waan kiyya tuquu dhabuudha wanna kiyya gizee jedhu maa inni tokkoffaa amantima kiyyatti buu dhabuudha moon irratti wallolle yoo amantiin islaamaa kun masjiini diigamuu si gammachiisa ta'e cadhisuudha maaliif baalagee akka anaa kanatti dhufee deebii deebisee guddaaf xiqqaan kee dhukkubsata waan ta'eef cadhisuudha gammachuu kee hin ibsadha yoo jette cadhisuu siif furmaata jechuudha maaliif ati gammachuu ibsataa oolte galgala gizee an dhufee waa jedhe gadduun hin ta'uu jechuudha kanaaf an dheengadda jedhe dheengadda filiis ijoollee kee ani uummata shawaa irraa rakkoon qabu ijoollee shawaa hin jaaladha hin kabaja an shawaa hin jenne haga masjiida diigu maaliif fooqiiwwan achi keessa jiru ka naafxanyootaa kana hin diine jedhe warri an ka hunduun dhiqanneerra jedheen jara isinii miti ilma oromoo tokkon ilaallatu amantiin hunduu dhiqanne hin jirtu namni hundiin dhiqata arrabaaf jenne malee maal akkana na ajaa'ibaa yoo ufi deebi'anii warrafsan maa nama ta'e ka hunduun dhiqanne jira udaanetu malee akkamitti akkana hin jiranii isaan gaarii miti hundun dikatan nu jere mungkin hundun dikatu ta akal jere kolfa yon wallala ubi warra ana manam nasli hundun dikatu nu jere akal jere na mana sugari mana yo te dum biya baka ke sa jirade tin taberle o alafti wan tay bishan obole kiya asli me charna dum ana kan deika tokko yaa obboleessa islaamaatiin kan rakkabsaawi itti keenni lubbuu tee shahidii irratti dabarsii fi lubbuu tee shahidii irratti